أم خانوس أكم جرتن؟ السلام عليكم على أنتور إن تركن غير سر الدلقان تور يا مصر رئيسين جرا أوكي. دم قنصلا دم يا إيتي في خنا تي بك خنا تي إنه ما عمري تجلين أركمو في الله إنتاو ميديارو قولن فوني ميديارو تسولت نرى عربنا وايد دم بولتي خنيا ميديارو تس أبدا بو أبان فديو دبتي يعني بك سنتي هن أركمو أرمجر ونين دفع دم خنيا متي دم خيا في خياسين ميديارو تندبنا نتي خنا sun yani akkuma khalatatti tahee qeeda tahee bira dabraadha dhimma gargaarsa isaa irratti garuu yaasin jechuun akka dhimma kiyyaa fi kadhuunfatti osoo hin taane akka ilma namaa akka ilma dhiiraati akkatti ilma dhiiraati dhiira caaltu dhiira ilmoo isaa haadhaas tahee fi abbaas tahee fi waa hunda tahee wajjin cinqatee wajjin beelee walii wajjin rakkatee ilmaan isaa amata lama guutuu gargaarsa takka amalatti qobbaleetii biyyaalaatiin qabne qobbaleessa biyyaalaatiin qabne guddifachuu jiru. Yeroo hedduun dubbadde yaasin geemii qabaddu yaasin waan takka godhii yaasin haa geemuma takka illee qabaddu tabaddu jeeni yeroo hedduun dubbadde garuu hin fedhu waa'ee miidiyaa kanarratti ol bahee gargaarsa miidiyaa kana yaasin hin fedhu wallaahi laazim hin fedhu nis hin barbaadu maaliif bakka guddoo yaada. Safwaan Rabii Qajeeti yaada waan guddoo yaada waan xixiqqoo Oromoo miidiyaa gubbatti gootu kanaa fi ajandaa algoratanii kanaan dalagachuu kana hin jaalatu arra garuu eeganii fi waan kanatti seentan nama waan xixiqqoo kanaan maluu miti eega gargaarsatti seename akka bareedatti haa gargaaramu insha Allah nama waan dandeenye karaa hundaan irratti hojjete nin beeka yaada isaa inni waan kanallee hin fedhu walaakin eega itti seename obseetuma fudhatee gargaarsi kun eegalame haala bareedatti haa gargaaramu jechuudhaaf ergaddee seene malee silaa dhimma biraatti jiraattanii hin seenu ture jechuu kun immoo dirqama kiyya akkasi. Mukaanus galatoomii dhugaa jettee yaasiin nama kanaan maluu miti hatta dhimma biraallee gartee dhimma bultii nama gartee miidiyaa irratti illee nuti hundi bultii qabna gartee bultii miidiyaa irratti tolte takka hin jirtu bultiin hundi gartee tabadde hundi miidiyaa irra dhufteetuma daran baddi nuti miidiyaa irra illee finnu gartee yoo xiqqeenya bubbee dhahaa bubbeen hin fuune jettee manguddoo gurguddoo san ta'uu baannullee gartee yoo gartee isin barbaanne illee gartee isin barbaannaas ammaasi gabbuuneetuma lafatti gartee sheekkan keenyaa fi manguddoo teenyaas gurguddoo yaamnee inshaallah waan goona asirratti dhimma keessan abadan nutuun dubbannu akkasii tagargaarsaa inshaallah yaasiin ballama qabneetuma waan guddoon galchina malee eega asirra baaneefu tana akkasiin nu qoba qabaadhaadha eega miila keenyeefu urruma dalaguu qabnaan jaa dabbaal itti seennee waan seente dhiirti bikkaan geessi anaa fi atii fi qadiirii fi sharmaarkee jira warri kaanis obboleeyyan keenyan wajji jiranii garee godhannee gartee hula dhodhoinee waan kana keessaa ba'uu qabnaan isiniin jaa waan takka dhiirti waan takka itti seente gartee lolatti seente bikkumaan geessi kanaan isiniin jaa mudhii dadda. أوكي. يا دوم خانوس جيفنة وان بريدة قبتي بريدة قبتي. تجار سافيارتي تقولتي لا سنين بيخاص وانو قلت كمتي نتي إسيس يوتي يو سلتي إني مليوتي nama tokko nama uummanni hundi beeku namni beeku yoo ta'u illee baate ilma namaa tokko haalli inni keessa jiru fuula isaarraahis afaan isaatiis yoo si mul'ate waan sila namni walii godhu walii goona jireenya keessanis hin tol beeka walitti isin fidee sunuu miti hadda isin baasu sunuu miti alaakee fakka sun dhimma keessani. Okay amma gargaarsa keenya itti hafuufnu umukaaduu ergasii fidatti na fakkaatti nama kumaa fi dhibba lamaan asii ala jirtan warri amma dhuftan irraan isin deebi'aa gargaarsa yaasin obboleessa keenya yaasin orooroo irraa namni maallaqa galchi nama hedduu dhugaa dubbachuudhaaf 5,000 irraa 10,000 irraa hanga 20,000tti Itoophiyaa irraa biyya adda addaa irraa nama hedduu argannee jirra sagantaan gargaarsa guddaa itti yaasin deeggarru akkuma reefu walii gallee namoota islaamii miidiyaa kana gubbaa jiran hunda walii qabne gama fuulduraatti mari'annee guyyaa fi bakkatti goona kaje waan bareedaadha. Ammoo ammatti warri as gala jirtan akkaawuntii warri hin qabatin warri bilbila hin qabatin warri ebirri hin qabatin ol seenaa tarimmoo warrumaa waan isa biraan dhaabbattan himachuu barbaadan illee lakkoofsa torba barreessaa kootaatti waliin yaasin biraa dhaabbannu isin jechuun barbaada warri galchaa turtan galatoomaa warri akkaawuntiidhaa fi bilbilaa fi ebirri illee bira qabdanii jirtan akka isin galchitan waan hin beekuuf teenyee isin eeyina akka isin galchitan ammoo amaanaa isin hin jenna namni ammallee if qabuu barbaadan as gala warri jirtan fedha keessaniin lakkoofsa torba naa barreessaa
ol bahaa obboleessa keessan yaasin bira dhaabbadhaa. Kun caphee du'ee dhabee waywaatee imimmaan buusee Liibiyaa jiraatee hawaalaa si gaafatee osoo hin taane akka namaati beektuu fi akka nama waan gaarii irratti agartutti ilmi namaa hundi rakkoo ni qaba. Anis atis hundi keenya abbaan fedhee waan wannoo hin qabne hin jiru isuma san yoo sitti tole dhuftee fedha keetiin akkaati. Waan barbaaddu isaa bira dhaabbattuudha malee waan si dararan takkaa waan si qaratan takkaa waan si tuman takkaa waan si dirqisanii miti sana keessatti hubadhaa. Galatooma. Nama hedduu. Hadiin warra torba barreessu jiru kana nu naqi. Yaa nagalcha warra mudate taraa. Haasawaa bareedaa haasawaa. Taat. Yaa. Okay warra mudate taraa nagalchi nama lakkoofsa torba barreessu jiru kana hedduun argu jira. Nagalcha ammallee waan takkaan isinitti himaan waan godhuu dandeessu waan godhuu feetu tan sobni tan dubbatteen kunne qofaan sira barbaada. 50 shanii miti hangi ati dubbattu hanga ati godhuu dandeessu qofa haa ta'u. Yoo godhuu hin dandeenyeef yoo godhuudhaaf fedhan qabaanne dubbattee deemuun qofti faayidaa siin qabu asuma taa'ee dhageeffadhu waan biraa dhabdee dhabde taaptaap koppilingi godhi sheer qofa godhi. Yoo dandeesse immoo waan godhuu dandeessu qofaan kottu ol seenii natti himi. Dhiifama warra keessatti gubbaa jirtan nama hedduutu wannoo keessa jira yeroo takka isiniin hir'isaa. Bayaan dhiifama ustaaza guutakka dhiifama nu godhaa guutakka nama hedduu as gara jira boota fudhakkeetiin deema guutakka. Okay Abrahaam dubbadhu Kadiira dubbisne. Salaam alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mee maal jette obboleessa keenya kana Yaasin gartee hadiyyaa sappoorti godhaa jirra. Mee maal jette tana keessatti? Gartee Hayyee Yaasiin waa xiqqoo anillee numaan harka miidiyaa kanarratti abbaa gaarii fi abbaa bakka aadaatii fi bakka obboleessaa bakka nama hundaa namaa bu'u jechuudhaan beekaa isa. Waan hin danda'u niin gargaaraa lakkoofsa birrii nu kaayaa. Isiniif keenya waa takka rakkoon qabu. Ammoo tariif Kadiira lakkoofsa birrii Kadiira guutakka ammuma himi qabadhu Abdurrahman kee Abrahaam kee. Duwwaa 946. Qabadhu obboleessoo. Qoyaa qabadhu Abrahaam itti dawwalan gaayaa wanarraa Abrahaam baate. Lakki isaa miti isaa duba deebee qabatu deemaa qoy. Duba deebee qabatu deemaa fakkaata. Duuba deebiitiin qabachuu jira numa himeetti. Duwwaa 946 96 46 eegeette booda 49 18 irraan deebi'a. Birrii qabatee jira. 49 18. Qabateetiin jira mee tanarratti waa xiqqishoo wanni hin jiru. Isin amma umukaanisiis as jala jirti na fakkaatti. Asumarra jirtiyu. Isaan lamaan kana walitti manguddoo taatanii maaf walitti hin galchine warri dhiyaataniin. Bareeda yaada bareeda qaaftee Abrahaam keenya keessaanii sheekotillee yaammannee akkasi kaa jirru kun haadha ilmaaniitiif abbaa ilmaaniitiimi. Waan kana miidiyaarra osoo hin ta'in keessaanii akkasitti dubbii jidduu finne inneeti la. Akkas. Keessaan akkasitti jidduu fetaa aboo isan maatii fakkeenya ta'u jiru waliin didinaayi naadagee isan lachuu Yaasiinii fi umukaanisiis. Galatooma bakka. Abshir ayyee galatooma. Lakkoofsa qabattee lakkoofsa birrii. Qabate. Qabadde hin gargaara waan hin danda'u. Okay fayyadee obboleessa kee galatooma ayyee. Okay mee dhaloota keetu kun. Dhaloota. Yaa. Abbaa milkii mee qotaa ol seenaa. Please warri yoo hin dandeenye. Salaam warahmatullahi. Yeroo narraa fudhatiin Abrahaamitti ol seentaniitti yoo dandeessan qofa naa qabaddaa ol seenaa. Kadiirun barnaati akkaawuntii keessaan na erge qarshii 10,000 niin dabarsa ganamaan. Allahu akbar. Jazakallahu khairan obboleessa kiyya siifin erga abshir. Kadiira mumanta ergite. Qabadhu kun ammum. Mee ammumaa qabadhu. Mee ammumaa qabadhu. Harkaaniin dalagaa irra jira keessaan na ergeeti. Tamam malee. Okay. Mee nama tokkoon yeroo hedduu argaa ture. Kadiira mumanta ergiif gurbaa osoo sigala miliinne osoo addan baane booda arguu dhabu. Follow deebisee fiitiin jira abshir. Okay ayyee. Mee abbaa eenyuti abbaa milkii yeroo hedduun si argaa ture. Dhiifama bootaatu nu wanta ta'in amma carraa argatte mee maal jette abbaa milkii. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam. Waan gaarii irra jettanii hedduu isinirraa gammanne. Okay tuufi. Akkasii anis gama kiyyaan qarshii 5,000 baankii qabsiin irratti. Akkaawuntii fi lakkoofsa qabattee?
lakkoofsa qabadhee garuu sila akkaawuntii barbaade. Okay, irra si deebina siif hima. Akkaawuntii naa hima. Khadir akkaawuntii irra kaayuu takka. Abshira unolal kumatak Mataka afurtamishan 45 39 39 afurtami takka 41 saddeettami sadii 83 torba. torba jabaadha waan gaarii irra jirtanii. Barakallahu fiikum. Milkaay abbaa milkii. Galatoon wallahi abbaa milkii. Jabaadha. Abshir habibi, thank you. Okay, from sa. Assalamualaikum. Waalaikum salam. Dhiifama warri akkaawuntii koomentii godhaa jirtan hayyama isin hin goone koomentiin godhinaa nama nu gaafate ol bahee asumaa kaninaa fi akkaawuntii koomentiin godhinaa please. Firoo maal jette? Waan gaariirra jirtanii anillee akkaawuntii qabadhee qarshii 15,000 ganama yookaan ammaa rasiita sittiin arga keessan isaa waaqtichetti argee jira. Fooloorsi walirraa qabnaa. Firoom saa galatoon. Walirraa qabnee FB walirraa qabnee. Okay, naa kaay please. Jazakumullah khairan from sa Abdullah. Awo Rabbi wallahi obboleessa kiyya bakka xiqqoon baate guddoo siifaa kennu. Rabbi fayyaa sitti haa ta'u obboleessa kee hiriyaa kee agartee yaasin keenya bira dhaabbatte Rabbi si cinaa dhaabbatu beekadhaa jara keenya yaasin yoo gartee gootummaatis nama gartee agartee ilma jaarraa abbaa gadaati jara keenya nama gartee waa akka hundattuu nama haftee qabuu miti. Yaasinoon nama gartee arraan tana silaa akkatti akkanaan toluu miti ammoogaa akka biyya jiruu Itoophiyaa san namuu anis amma isaaf waanii anis nama biyya san keessa ture. Dhugaa yaasinaan gaa ammaatu ka gartee meebi amma inni kaameeraa duubatti yeroo meeqa hospitaalallee dhaqee jira amma niin beeka harkullee baadhu dhagoollee baadhu maaliif jiruu Itoophiyaa san kophaa teenya warra nuti kophaa ture akka isiin nu goggodhaa turte nu beeka namammoo ilmaan lama kophaa fi haadha maleetti haadha abbaa tahee fi akkasii ilmaanii wajjin wanni ijuu immoo namoonni beekna tanumaa tokko gartee obboleessa keenya cinaa dhaabbannu nu godhe. Fayyadee. Galatoon firoo. Abdii mee ni girtaati abdii mutiin qabatin abdii dhiifama dubbadhu. Miyuutiin qabanne bal isin argaa hin jiru. Rakkoon qabutti dubbadhu waan fete godhi. Natti mul'achuu ittiin jirtanii mee adii beeytanii yaasiin kana hedduun jaaladha. Ayyee fayyadee. Dhugaa dubbachuuf yuutuubii yeroo duraarraa fakkeenya maatii isaanii kana fakkeenya godhadhee hedduun jaaladha takka waan hamtuullee waan irraa jibbu argee hin beeku. Garuu ammaaf haala natti hin tolle keessa jira akkaawuntii naa himaatii waan danda'u ammuma tana mobaayil baankiingii harkaa qaba ammuma tana dabarsaati. Allah akkaawuntiin siima baay'ee qabadhu. Kuma takka? Kuma takka? Okay, Khadir itti bofi. Okay, kuma takka 45. Waan gargaaru jira amma isaa. Dhiifama warri mana keessa jirtan qabadha. Siifan ta'etu mutii qabadhu takka. Abdii keenya qoygaa 39 40 takka. Kuma takka 45 jettee achi booda. 39 40 takka. 40 takka. 83 torba. 83 torba. Okay, koi maqaa sirrii ta'uu ilaala. Yaasin Najjaash. Yaasin Najjaash Adam. Akkasi. Ani gin hedduu takka wallahi baay'ee tokko garaa nama nyaataa bataamitti ammoo nama jaalatamaadha si Yaasin. Fayyada abdii xiyyaa yeroo takka abdii xiyyaa Khadir yeroo takka nama tokko akkaawuntii nu gaafatu jira. Loo heertii nama jiru kana akkaawuntii Khadir amma himee kana yoo qabattee jiraatte okay naanji yoo hin qabatin noo naan jirran si deebi'a. Loo. Ani qabadde jira kunoo. Simiti nama biraatti okay abdii xiyyaa ati waan dandeessu naa godhe fayyada. An geessee jira miseejiin bira yoo seene ilaala geessee jira. Jazakumullahu khairan. Waan godhe maqaalee dha'uun barbaadu dhiifamallee nama Okay, fayyada. Hamileedhaaf. Abdii keenya bakka xiqqoon baate guddoo siifaa seentu. Walla haali keessa jirutu iyyuu haala natti wanni miti sila waan yeroo haalli wanni ta'e kanaa olillee ta'uu hin danda'a. Gin hamilee isaatiif guddoo godhe galatu. jaalala isaa qabuudhaaf wallahi nama miidiyaatillee miti jaalala isaa qabuuf kan. Thank you wallahi abdii keenya barakallahu fiikum rabbiin inshallah fayyaa sittee akka har'a nama akka tananiyyatee guddoollee akka yaada taasanii boo maqaa keessa haa yaamsisu jennee abdii keenya.
اوكي خديرو كوتاكا آمين 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 ابدي خي فيجان جزاك هذه الله خير. خديرو كوتاكا كاونتي نتيمي آمين كوتاكا taate kuma takka 45 كويس صوتي يا كوتاكا فرت مثلا 39 اوكي صدمي سكن 40 takka افرتمي تكا 8 37 سديت صدمي تورب انا برايس ما لانه كم نقول سيني سيني جرا ام مانتن Allahu Akbar. كم الله قرن برايس أكبر. ما لانه سيني جرا دبالي لا حبيبي اكتلا دبالي لا جزاكم الله خيرا شيشه يا والله أوكي، والله ربي ستي اخر نبو دبيك والله جزاكم الله خيرا يا فكينا نما ربي سي اغو دبو بلسي كان يكونوا كم نقول سيني سيني جرا بيان ريف اسر واد سيني بياني لان هاي او يا. بياني نرانجت يا وي بيو خياس نجرا خياس ان كم قرن نيوي تو شنت من قول انا كونغو بس انا سداتن آية تيتيز ني نغا بيان يا ام بيان كو ام دغي نيك دقيقه شني بودر سيدي خياس ان شاء الله آية دغيغا اسمانو وني نسنيم يرو تك تك سينا نمالين نما بيخن خيسايمون بريدا كما نما دياتو اما بيان maybe ammumaanta nagartee asirratti harkee kanatti hanga mana galu dhugaan isiniin jaa bayaan ilma humbannaa kun jechuun mucaa mareefu gabbu'eessan nama yoo gargaarsi jiraate silaa namni gargaarsatti hin jarjaru ni beeyna hanga manatti galu amma nama gartee aafatuu hin dandeenyedha bayaan jechuun ka bakka biraa jiru bilbiluma kana biratti hunolaal bayaan ilma humbannaa isaa amma seene kana bilbila kana biratti galuudhaaf akkanatti jarjarfatee manatti kutee jechuudha nama jechuun akkanaa kana amma inni kun agartee wanni ta'eetii miti. Rabbiif jecha yookaan obbolummaa rabbiitii fi jaalala yaasinii qabu jaalala ilmaan isaatii qabu Oromoo jechuun kun nama kanaa kana namooma bayaan keenya jazaakumullahu khairan baarakallahu fiikum isiniin jenna warri biralleen abdii irraa qabii warri hanga ammaa gartee nu bira dhaabbataa jirtan warri osoo gartee asirra nuti isin hin arkin eebirii fi akaawunti irra galchaa jirtan kan maqaa keessan isiniin dhayinis aboo rabbiin ni danda'a wallaahi guddoon isinitti haa kennu obboleessa gammachiiftanii rabbi isin haa gammachiisu boo arraan taniinuma akka waan na gargaartanitti isinirraa fudha boo taniin fuula durallee na gargaartan irra yaasin keenya naa gargaara yoon inshaalla rabbi rakkisee fuula keessan nan dhaabini ammoo tan kadiir gargaarree ta'illee fuula dura hunoo irra yaasin obboleessa kiyyaa naa dabarsa jazaakumullahu khairan tifuufa. اوكي فياتي انيو تكسي غير نمنين دبتين غري شادا غري شادا أيه السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته Salaam. دقيقة لما نوانا بيرا جرا نمني كنا يا نبي راديو متك